Ashama nagaani fi araarri jaalalli waaqayyoo hidduu fi kallattii golaaf golantaa irra jirtan irratti ni baay'atu. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Obsee Shawaa jirtu nagaa keessanii anis nagaa guutuun qaba. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Baga dhalachuu yaadannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isin ga'e baga geessan baga nama guyyaa har'aa taatan isin jedha daawwattoota koo. Egaa ayyaanni qillee ayyaana baay'ee ijjitti jedhee namatti mul'atudha. Maaliif hojjettanii hoggaa keessatti ayyaanota baay'ee injira ayyaanota baay'een ina kabbaramaa ayyaanotni baay'een irree mul'ata jechuudha. Garuu ayyaanni qillee ayyaana addaati. Innis maaliin adda ta'e hojjettanii dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef ayyaana itti fayyisaa argannee guyyaa itti fayyisaa arganne guyyaa waaqayyoon itti arganne waan ta'eef ayyaanni qillee ayyaanuma hundumarraa adda ta'e inni isa baasu waaqayyo guyyaa Kiristoosin itti argannedha jechuudha. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Waaqayyo nu gargaare immoo inni guyyichaa barichatti nu dabarsee guyyicha har'aa nuuf laates maqaa isaa ulfaatu. Baga geessan baga geenya isiniin jechuu barbaada. Ayyaanni kun kan milkii, kan jaalalaa, kan guddummaa, kan tokkummaa akkasumallee kan waan hundatti milkooftan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Amantoota kiristaanaa hundumaan biyyarras biyya alaas warra jirtan baga geessan isiniin jechuun barbaada. Ayyaanni kun ayyaana milkii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaana kana ilaalchisee walaloo gabaabduun qaba. Walaloo san nuufan dubbisee jechuudha. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Dogongora walaloo koo keessatti immoo dogongora yoo qabaadhes jaalala waaqayyootiin dhiifama isiniin jechuu barbaada. Gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Eebbifamaa bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii isiniin jedha. Tole gara walaloo kiyyaatti isin dabarsu. Walaloon isiniif qopheessee jechoota qindeessee kunoo toora galchee mata dureen walaloo kiyyaa Yesuus nuuf dhalateera. Masiin nuuf dhalatee rakkina bara baraa Masiin nuuf dhalatee rakkinni baraa dheeraa furmaata argate. Inni nuuf dhalatee foon uffatee rakkina keessaa nu baafate. Cubbuu nuuf oolchuuf cubbuu keenya nuuf baate. Cubbuu nu oolchuudhaaf cubbuu keenya nuuf baate. Toofoon Yesuus ittiin biyya lafaa mo'ate. Foon uffatee maramirraa dhalate. Mooraa loonii keessatti yommuu inni dhalate. Warri baabiiftuu akkas jedhee dubbate. Kun ta'ee hin beeku waan ta'u. Kun ta'ee hin beeku waan haaraatu mul'ate. Waaqayyo abbaan akkas nu jaalatee tokkicha ilma isaa dabarsee nuuf laate. Du'a bara baraa jalaa nu oolfate. Ifa nuuf banee deebi'ee hin dhaamu. Ifni nuuf ba'ee deebi'ee hin dhaamu. Nuyi bilisoomne deebinee hin garboomnu kamuu. Iddoo inni eeggamnetti akkuma dhalate bakka hin yaadamne ol qabatee. Waan sammuu ilma namaatii ol raawwate. Jabeessii eeggadhu hangafummaa kee dhiiga mallatteessee waa'ee keef. Gatii kee kaffalee abbaan kee. Yaa ilma namaa Yesuusitti amanadhu inni qofuma waa'ee kee galata qofa sirraa barbaada oolichi kee. Walaloon koo asumarratti dhaabbata. Walaloo kana keessatti dogongora yoo argitan dhiifama narraa taasisan jechuun barbaada. Jaalala waaqayyootiin
bakkuma jirtan irra deebiidhaan warroonni biyya alaas warroonni biyya keessa jirtanis ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoon biraatti nama walitti deebinutti horaa bulaa. Ilchaya nama gammadani mootii fayyina argatani. 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 Namoota tuwee dhalachuusa. Ilchaya nama gammadani. Namootaaf yaadame